Bismillahirrahmanirrahim. Dhiifama viidiyoon kiyya addaan cite amma bilchaatee jira jechuudha. Kareefuu isiniif agarsiise suni haala kanaan bilchaatee jira. Akkuma isin agartan kana kaliyatinna jedhama akka afaan arabaatitti garuu ani amma kana diizaayinii ani guguddisee hojjadhe kanarratti xiqqeessitanii dalaguu ni dandeettan jechuudha. Namni barbaade shiiraa irratti naquu danda'a. Shiiraa jechuun sukkaara eegaa akka salaatitti hojjetanii irratti naquun hin dandahama. Feetan sukkaara sitti naquun hin dandahama. Aisha saanii wayii fidime. Saanii fidi. Achi keessa wal kaa'uudhaan. Saanii fi mannoo keekii sanis fidi. Midhagaa keekii san fidi. Kasibiila. Aywa. Innaa akkana jira akkuma isin agartan kana asirraan kana baasuu lamaan isaa baasii lama baasii bismillah jedhe itti agarsiisna waan ta'eef bismillah baasii aywa harkaa cabee jira kutii ilaala agarsiisi warra addaan bani harkaan bani kaliyatinna jedhama kunoo bilchaate garaan isaa keessa akkana jira kunoo keessi isaa jibinii qaba kunoo garuu isin duwwaallee gochuu hin dandeettanii hedduu bareedaadha. Kanaaf hundi keessan akkanatti dalaydanii akka fayyadamtan akka nyaattan abdii qaba inshaallah. Akkas isiniin jaa inshaallah bunaa nagaan dhabinaa nyaata maaliin dhabinaa jaansa akkana fakkaata inshaallah hundi keessan fayyadamtanii mana arabaatitti keessattuu warroonni biyyoota arabaa jirtan yooni fi waan kana dalayda wallahi waan guddaa argitanii waan guddaatu isiniif tola. Maaliif tokkoffaa namni wanti biyyaa baheef jijjiiramuuf immoo muuxannoo fi beekumsa qabaachuun dirqama. Beekumsa qabdanii bultan malee namni mana namaa dhufeetiin agartanii waa hojjettee buluu dandeetta jechuudha. Kanaaf akkasitti hojjettanii yoo kajettan taate maallaqa gahaallee argattanii nama birattis kabajaaf jaalala guddaa argattanii mana keessan keessattillee mooyaa yookaan immoo ogummaa guddaadhaan agartanii kabaja guddaa qabaattanii keessummaa isin dhufeen saalfattanii guyyaa ayyaana akkasii haala kanaan keessattuu biyya keenyatti keessa isaa wanta adda addaa hojjenne waan akka dinnichaadha qayyisirii yookaan immoo hundee diimaa kaarotii shaawarma hojjenne keessa nayne haala kanaan hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Barakallahu fiikum. Kana gayaanullee haa ta'u adda nyaattallee naan hin jeena ani ollaallee kun ijoollee Oromoo hin qaba akkanatti nuti wajjillee nyaanna jarri bira hojjennullee nu wajjin hin nyaatti. Waa adduma kana mara nyaata naan hin jedhina maqaan xureessanii kana dura marqa adda nyaata naan jedhani bira jirra jedhaani malee waliini namni akkanatti kun warroonni ollaa hin jirani akkasi gaa isinillee kana gayaa isin haa ta'u nu wajjin nyaadhaa nu qammasaa isin jenne nagayatti